Akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota Araarsaa Mul'isaa Miidiyaa. Namoonni jalqaba gara miidiyaa kanaa dhuftan sabiskiraayib gochuun maatii miidiyaa kanaa ta'aa ammuma nutti dabalamaa jechuun affirraa kooti. Egaa wantoonni miidiyaa kanarraa gadi lakkifaman wantoota nama bashannansiisaniif, nama bohaarsanii fi nama barsiisanidha. Egaan kallattiidhumaan guyyaa irraa kan ammoo gara sagantaa qabadhee dhiyaadhettan sin dabarsaa hanga xumura qophii kanaatti na duukaa bu'a. Hanga hammaatti maalifan seenaa qabatamaa tokko hojjedhee anis akkuma namoota biroo ittiin beekamuu dadhabe laata? Dhimmi kun baacoo bareedaa tokko na yaadachiise. Siidaa koo irratti maal barreessitu? Guyyaa tokko namicha tokkotu daawwiidhaaf gara Ameerikaa deemee jedhama. Biyyicha keessa olii fi gadi deemee erga daawwatee booda dhuma irratti siidaa awwaala namootaa daawwachuuf warra isa daawwachiisan waliin mooraa awwaalaa tokko keessa seene. Mooraan sun baay'ee bareedaadha. Siidaawwan halluu miidhagaan kuulaman hedduutu keessa jiru. Barreeffamoonni siidaa sanarratti barreeffamanii turan garuu namichatti bitaa galanii. Wantoota dubbisee amanuu hin dandeenye kanneen armaan gadii barreeffamoota sana keessaa fudhatamani. Piroofeesar Joon Heenrii dhalatanii waggaa 1 fi ji'a 6tti du'anii. Dr. Deeb Waayisongi dhalatanii waggaa 4tti du'anii. Kaapiteen Ruut Toomas dhalatanii ji'a 8tti du'an addunyaa kanatti adda ba'anii. Barreeffamoota kanaa fi kanneen kana fakkaatan hedduu erga dubbisee booda ajaa'ibsiifachaa gara daawwachiisaa isaa deemuun gaaffii gaafate. Hani kanan jedhu biyya kanatti namoonni gadameessa harmee isaanii keessatti baratanii eebbifamanii ba'umoo akkamitti namni waggaa 1 fi ji'a 6tti piroofeesara ta'a? Waggaa 4tti immoo dooktira ta'a. Yeroo kana daawwachiisichi maal sitti fakkaate? Biyyi kun akka biyya keessanii miti. Biyya keessanitti umuriin nama tokko lakkaawwamuu kan eegalu guyyaa namichi gadameessa harmee isaa keessaa ba'ee irraa eegaleeti. Asitti garuu akkana miti. Nuti lakkoofsa umurii kan eegallu guyyaa itti namichi seenaa qabatamaa tokko biyya isaatiif hojjetee irratti. Dhaaboo nuti gadameessatti hin amannu. Yeroo kana namichi na'ee akkana jechuun gaaffii biraa gaafate. Hamma utuu ani biyya kanatti du'ee maal jettanii siidaa awwaala koo irratti naaf barreessitu ree? Daawwachiisaanis seenaa itti yaadatamtu kan dhaloota dhufuuf darbu kan hojjette qabdaa jedhee gaaffiin deebiseefi. Daawwatichi xiqqoo ergatti yaadee booda dhugaa dubbachuudhaaf hamma ammaatti hin qabu jedhee deebiseef. Yoos jedhe daawwachiisaan, yoos siif siidaan hin barbaachisu. Yoo akka tasaa siif ijaarame immoo obbo eenyu akkuma dhalataniin du'an jedhamee siif barreeffama jedhe. Argitee seenaa atirraa barachuu dandeessu kana kanam kaaseef akkanumaan miti. Dhimma namichaatu kan koo kana waliin wal fakkaate. Dhugaa dubbachuuf hamma ammaatti homaan qabu. Kun anaaf dhugaa siif garuu hin beeku. Seenaan itti yaadatamu tokko hojjedhee dirqama eenyummaa koo baachuu akkamittan danda'a? Mataa koo kan gurra koo lamaan gidduu jiru sirriitti hojjechiisuudhaani. Umurii kamirrayyuu haa jiraannu aniifati waliigalle jennaan wanti jijjiiraman finneef tokkoyyuu hin jiru. Hanga xumura qophii kanaatti waan dhaggeeffattaniif turtii gaarii qabaadhaa.